Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu. Nagaa keessanii Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ani nagaa kooti. Har'a Qorontos lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 9 gubbaa ergaa jiru isinii qabadhee tanan dhufe innis akkas jedha. Inni garuu ayyaanni koo si ga'a. Humni koo dadhabaa keessan akeeka isaa in raawwata naan jedha. Ayyaanni Waaqayyoo nu ga'a. Wantoonni lafa kana gubbaa jiran hundi isaanii nu ga'a jechuu hin dandeenyu. Mana yoo ijaarranne konkolaataa barbaannaa, konkolaataa yoo bitanne immoo kan biraa barbaannaa. Akkuma fedhiin dhala namaa hin daangeffamu jedhamu sana nuti lafa kana gubbaa amma jiraannutti fedhiin keenya daangeffamaa miti. Amma nu barbaachisu waan muraasa yoo ta'e iyyuu amma nuti barbaannu waan baay'eedha. Phaawulos yeroo Waaqayyo ergaa kana isaa deebisu haala mijataa keessa hin jiru, dhukkubsatee jira. Akka dhukkubsa kana immoo Waaqayyo irraa fuudhuuf soomee sagadee kadhateera. Garuu deebiin Waaqayyo isaaf deebise dhukkuba kanarraa hin fayyitaa otoo hin taane yooma dhukkubsatte iyyuu yooma haalli ati keessa jirtu kun mijataa hin taane iyyuu ayyaanni koo si ga'a, humni koo dadhabaa keessan akeeka isaa in raawwata jedheetu waa'ee ga'umsa ayyaana Waaqayyootii fi akkamitti immoo ayyaanni Waaqayyoo sun nama dadhabaa keessan, nama dhukkubsataa keessan, nama haala hin mijanne keessa jiru, nama waan ittiin tolle keessa dhaabbatee jiru akeekni Waaqayyoo immoo akka ittiin raawwachuu danda'u Waaqayyoo abdii haaraa kakuu haaraa isaaf galeechaadha. So namoonni karaa kana hordofaa jirtan hoo jiraattan haalli isin keessa jirtan tajaajiltoonni haa ta'u karaa kamiin iyyuu hojii Waaqayyoo hojjechaa kan jirtan uncomfortable waan ta'e keessa kan jirtan yoo ta'e hin sodaatina, hin yaadda'ina, hin perpeeramina, abdiin kutina. Yoo namni isin eeggattan akka eeggattan ta'uu dide, waan isin eeggattan akka eeggattan yoo ta'uu dide ayyaanni Waaqayyoo nu ga'a, humni Waaqayyoo nu ga'a. Ayyaanni Waaqayyoo achi qabaa keenya, qabeenya keenya, eeggannaa keenya, humna keenya, jabina keenya, gaggeessaa keenya. Kanaafiyyuu ga'aa isa ta'e jireenya keenyaaf ga'aa isa ta'e, egeree keenyaaf ga'aa isa ta'e, tajaajila keenyaaf ga'aa isa ta'e, guddina keenyaaf ga'aa isa ta'e, boruu egeree ijoollee keenyaatiif illee ga'aa inni ta'e ayyaanni Waaqayyoo nu ga'a waan ta'eef nagaa qaba jettanii ayyaana Waaqayyoo akka of gattan. Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 1 gubbaatti immoo nama hundumaa kan fayyisu ayyaanni Waaqayyoo mul'ateera gati jedhuuf nuyi beekamtiin keenya ayyaana Waaqayyooti. Dhageettii namaa hedduu argachuun keenya ayyaana Waaqayyooti. Guddachuun keenya ayyaana Waaqayyooti. Faarfachuun keenya ayyaana Waaqaati. Lallabuun keenya ayyaana Waaqayyooti. Abaluu faarfataa gaariidha kan jedhameef ayyaana Waaqayyooti. Lallabaa gaariidha kan jedhameef ayyaana Waaqayyooti. Tajaajilaa gaariidha, ija gaarii qaba kan jedhameef ayyaana Waaqayyooti. Kanaafiyyuu yoo isin mijates, yoo isin jechuu baates, yoo guutes, yoo hir'ates obboloonni koo keessumaa iddoo aarsaarra kan jirtan, hojii gooftaa hojjechaa kan jirtan, gooftaa kan waaqeffattan ayyaanni Waaqayyoo nu ga'a. Grace of the Lord is sufficient for us. Amen.